nama kaayeffateef kaayyoo isaatti immoo ciccheef addunyaan milkiidha. Waan itti amanan takka haga galmaan ga'anitti osoo habdii hin kutin ciminaan faana bu'uun bilchina booda dhamdhamni isaa mi'aawu. Namichi addunyaa irratti bakkalcha Tiiktook ta'e kun akka warra kaanii Tiiktook irratti osoo shubbisuu hin mul'atu. Inumaayyuu qaamumti isaatu shubbisaaf kan abboomamuuf hin fakkaatu. Garuu isaanii ol beekamtii guddaa addunyaa irratti argateera. Kaabii Laamee kana dhalate biyya lixa Afrikaa taate Senegaalitti. Amma kan jiraatu ammoo Xaaliyaan keessa. Dargaggoon ganna 21 Kaabiin Tiiktook fayyadamuu kan eegale baatii bitootessaa 2020 keessa ture. Wayita Covid addunyaa mudatee ture innis Tiiktookii jalqabe. Wayita Covid-19 mudatetti warshaa keessa hojjetaa ture irraa gaggeeffame. Achiin booda kallattiin gara maatii isaatti qajeele. Kaabiin hojii biraa barbaaduuf oliif gadi hin joorre. Buufanni isaa Tiiktook irra ta'e. Isa irrattis guyya guyyaan viidiyoo maxxansuu eegale. Yeroo sana viidiyoowwan nama kofalchiisan yoo qoodu akka ammaa kanatti addunyaa irratti beekamtiin ittiin argadha jedhee waa yaade hin fakkaatu. Gonkumaa. Viidiyoowwan inni qoodus maaliif namoonni dhimmoota baay'ee salphaa ta'an akka wal xaxaa taasisan kan mul'isudha. Akka inni jedhutti namoonni addunyaa guutuutti argaman viidiyoowwan isaa jaallachuun kan kolfaniif sochii fuula isaa irraa kan ka'e akka ta'e hima. Miidiyaalee hawaasaa irratti Chaarlii D. Amiliyootti aanuun dargaggoo hordoftoota bashbashiiti. jedha barruun BBC'n dhimma isaa irratti katabe. Gamanumaa namoonni tokko ispoortii uffachuun mul'ata. Deeggaraa Juventus kan ta'e Kaabiin urjiiwwan Hollywood keessaas Heedii Maarfii fi Will Smith baay'ee dinqisiifata. Ammatti hordoftoota hedduu qabaachuun kan isa dursu Chaarlii D. Amiliyoodha. Hordoftoota miiliyoona 120 qaba. Kaabii Laameen ammoo hordoftoota miiliyoona 100 qaba. Hey! Hey! Vai!